ittiin amantaa? Moo hin amantu? Macaafa qulqulluu dhatte. Isuma Macaafa qulqulluu taanaan garuu ba'eessa akkanumatti otoo amanan. Jechuun ati ni amantaa jecha Waaqayyooti jettee? Laasa kana isaa abbaa caalee kan jiru kana. Ba'eessa inni kun kitaabni isaa ba'eessa macaafni isaa. Thank you. Asumatti na dhaabbadhu. Qur'aana ummanni muslimaa itti amanu jecha rabbiiti jettee ni amantaa? Maal jette? Qur'aana muslimni itti amanu jecha rabbiiti jettee ni amantaa? Maaliif hin amanu? Afuuftu. Ati osoo pheenxee taatummaaf amantaan qabu jettee dubbachaa turte. Maa kana hunda afuuftaa? Si beeka bar kana dura maal quraanni nama baarisiin jedha maal taate buleessa ko. Laa kijibni akkana hin ta'u. Ani amantii hin qabu. Maa jetta? Ati yoo pheenxeedha. Si galee osoo pheenxee ta'uu kan kiyanillee si beeka maa amantii hin qabu jettee waliin mormaa turte. Atillee nan beektu jechi atirree si beeka abbaa jaalatti. Isayyuu mucaan kun kiristiyaana yoo ta'e isa wajjin haasa'a. Isayyuu. Beet. Akkam fayyaadha? Jirra galata waaqa akkam jirtu? Assalaamu alaikum. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ixaati adaba kennaa fi namicha kana dura gadi buusaati gadi taa'ee ijoollee faana taaptaapaa godhu. Ijoollee ol fuutaniitu wanna ittan irraa gadi buusaa kana adabaa baratanii. Eenyummaa isaaniitiin gaafa dhufan mari'achuu. Gaafachuu hin danda'an. Akkas galatooma. Amantii malee yoo godhee fayyaa isaa lafarraa dhabe lama ofuu dhabee dhabe. Isayyuu Yesuus gaafa gaafachuu hin danda'an. Amma gaaffii asan si salphisa sila mucaa gaafachuu keenan dhiisa. Ayyee gaaffii qabdu moo? Yesuusiin Waaqayyo jette moo namadha jettee amanta? Waaqayyoodha. Waaqayyo isuma ofiin jedhee moo isuma jedheen? Waaqayyo ta'uu isaa macaafa qulqulluu naan dubbatuuf. Macaafa qulqulluu dubbataa tun ta'in abbaa macaafa dubbataa jire abbaa qaba ta'e. Macaafa qulqulluun ofiin dubbatu. Walii gallaa kana irratti. Waaqayyo laalle amma wanni si galuu qabu. Waaqayyo ta'uu isaa warroonni itti amananii wanni inni hojjete hunda warri argan Waaqayyo isaa ta'uu barreessanii nuuf kennaniiru. Warri kam? Duuka bu'oonni Yesuus Kiristoos. Duuka bu'oota isaa keessaa namoota eenyutu Waaqayyoodha jedhee natti hime? Phaawulos duuka bu'aa Yesuus hima? Eeyyeen. Eessatti na duuka bu'een argeera wal arganiiru jira? Maa inni gaafiin akkana akkamitti odoo waliin argine yonnoo jedharre? Mee eessatti wal argani? Yesuus umrii waggaa meeqatti biyya lafaarraa deeme? Dhalatee? Yesuus amma waggaa 30 lafarra jiraate. Waggaa 30 qofaa moo? Eeyyeen. Cuuceedhaati bakka si waan biraa si gaafanna. Waan biraa hoyyette. Kanan dandeessu marree kana istirii Yesuus iyyuu beektu istirii nama ganaa si gaafadha rabbii. Atoo gana waan kana duwwaadha ammaaf ishii. Ayyee maa jechuun jireenya Yesuus Kiristoos osoo hin ta'in wantoota qaxxitaa wanta gaafachuu barbaadu nan gaafattu ati. Jechuun waa'ee Yesuusin hin beektu tokko akkamitti Yesuus waggaa 30 biyya lafarra jiraatee naan jette akkamittiin waa'ee Yesuus si gaafadhan namummaa isaa waaqummaa isaa iyyuu waa'ee amantii kee si gaafadha meeris amantii qabdaa? Hin beektu kaa Yesuusin hin beektooti Yesuus ilma Maryam sana hin beektooti. Maaliif hin beekne sirrittaan isa beeku? Waggaa 30 lafarra jiraatee naan jettee tuda sobdoo akkamittiin hin beektu utuu hin beekiin hin sobdee sin hin jedhu hin beektu alamaa waaqna wayii tanaa garkoo hee ማለት ነው. ኧረ ብሮ እንደዛ አይደለም አለማወቅ ሳይሆን እኔ አለማወቅ አይደለም የተናገርኩት አውቄ ነው። እሺ ኢየሱስ ወጋ 30 ለብዬ ለፈረ ጅራቴ ከንጀሩ ሜራ ጋፊዲሽ
Waggaa 30 lafarra jiraate kan jedhu. jechuun ani kasiin jechuu barbaade Yesuus Kiristoos yeroo inni hojii ofii biyya lafaa kanarratti jalqabu waggaa 30 ture. Waggaa meeqa lafarra jiraateen siin jee malee yoom calqabee yoom du'ee yoom ka'ee yoom jiraatee minaamin si gaafadheedhaan. Waggaa meeqa lafarra jiraate Yesuus naa deebisish. Waggaa 33. Waggaa 33. Phaawulosi waggaa 33 kana keessatti wal arganii beeku Yesuusin. Waggaa 33 kana keessatti amma inni lafarra jiru moo Eeyyee. hin agarre. Maatiyoosiin wal arganii beetuu lafarra jiru. Eeyyen. Barattoota 12 warra Yesuus hin filadhe jedhu sana keessa ni jira Phaawulos. Hin jiru achi keessa. Maa eessatti wal argannaan jettanii maa sobda rabbiidhi. Hin jiran qaba. Yesuusi Phaawulos waliin agarree jechuudha. Tilmaama isaa waan ofii isaatii yaadu tilmaama isaa haasa'ate jechuudha. Walii gallaa kanarratti. Maalo wanna ofii kiyya yaadu moo ani wanni macaafni qulqulluun Simiti waan yaadu miti. Phaawulos yoo dubbates waa hundumaa tilmaama isaa waan ta'e tilmaamu haasa'e. Kanaafuu Yesuusi Phaawulos waliin agarree Phaawulos waa Yesuus yoo waan namarraa dhaga'ee dubbate sirriidha. Waan mataa isaarraa dubbatu mataa isaarraa dubbata sobee jenna. Walii gallaa. Lakki waan mataa ofiitti irraa ka'een dubbanneen. Eenyurraa dhaga'ee dubbate? Waan argee ofuma ragaa ba'e malee ofuma mataa ofiitti irraa kaasee waliin agarree naan jenne Yesuusin. Waliin agarree Yesuusi Phaawulos naan jenne amma. Yeroo lafarra jirutti. Yeroo lafarra jirutti. Yeroo lafarra jirutti waliin agarree naan hin jenne talamma. Waliin agarree bar tokko hin jiraan jireenyi isaanii baraan taarikaan tokko miti naan jette mini. Wacha good. Amma barsi deebisaan jiraan. Naa deebistee tokko keessa deebite malee Phaawulosiif Yesuus waliin agarree yeroo inni lafarra jiraata turetti waliin agarree naan jetteet. Barattoota 12 keessallee warra Yesuus ansin filadhe jiru keessallee hin jiru naan jetteet. Kanarra hin ga'u. Ati amma maal barbaadde Yesuus Kiristoos gooftaadha moo kan immoo waaqa moo waaqa miti kan yeroo barbaadde moo maali dhagaafin kee? Waa Yesuus hin beektu fanni siriise malee Yesuus waaqayyoodhaa isin jeessi gaafadhe. Eeyyeni waaqayyo ta'uu isaa sitti agarsiisa si barbaachisa jechuudha. Ani waaqayyoof hin jedhe jira. Yesuus Kiristoos moo? Ani gooftaa akka ta'e ibsee jira. Gooftaa anuu gooftaa abbaan caalisi wajjin haasa'u kunuu gooftaa warra maccaati. Kunoo ustaas Farhaan Fagaa dabalate. Warra maccaa kana hundarratti anu gooftummaa naa kennan ijoolleen. Gooftummaa koo namaa kenna barbaadde walii galanii namaa kennuu hin danda'ama. Aangoo jechuudha. Gooftaa jechuun aangoo qabeessa jechuudha. Aangoo murtaa ta'e nan qaba nu gara gaslixa kanarratti. Ani gooftummaa si gaafanne Yesuus waaqayyoodhaan siin jee malee gooftaadha uuman siin jedhen. Yesuus gooftaadha. Ani yooman gooftummaa isaa si gaafadheen jedhe. Waaqa Yesuus waaqayyoodhaan siin jedhe si gaafadheen. Waaqa. Yesuus waaqayyoof hin jedheera. Eeyyen. Eessatti of hin jedhe baasichaas. Lakkoofsa siif hin kenna qabadhuutiin haa baasi. Dubbadhu. Wangee tokkoffaa Yohaannis. Tokkoffaa Yohaannis. Tokkoffaa Yohaannis. Yohaannis 2:3 jira. Ishi. Daddal. Tokkoffaa Yohaannis. Deebii bakka baasira. Soddoon illee jiraachuu danda'a isaa. Boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irra dubbisi. 5:20. 5:20 ilma waaqayyoo dhufee jedha. Isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nuyi ni beekna. Nuyi isa dhugaa sana keessa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessas ni jiraanna. Waaqayyoo inni dhugaan jireenyi bara baraas